muda wallahi isi ona anjan sinta hu ada baddo na anjan man ada bad heddu nama daga bai zawe bar wasin galini jira wanne kasi ko do san jalla bro si galte jalla la bar naman jall ne bar la faul ka har kan busto fi bar har ko zai buse meta dmeta sanimas kule ki bar gwada bar nama sin jalla ateslan dubartin naman jalla nif ya samiti ya walin haso wadi sumiti hayeni baate gana walin haso ite mal jatte allatin video warabdika allatin akuma warabdi musti warabaner badas hasai nagiya hasai amma warabama jarra malle saata na keessatti jechuun waan tolfachuu qabaatee tolfadhu waan tolfachuu qabaatee tolfadhu akkasitti allatin fuutee Facebook irra maxxansitee abba mana isi TikTok kanan fayyadamu Facebook Facebook hunda geessan bar YouTube hunda geessan video amma ga abba mana isi osmo scroll godhu jaartii isa arka samboota qoy TikTok hin fayyadam taai ni laala malee hin fayyadamu ittiin akkana laalu akka moorra commenti kana jechuun hin fayyadamu ati live se ne video sen like jetteen fuudhee itti share godhega naki jibde jaayee akkasitti balaan bu'ee keessaan dhuftee barreeffama dheeraa tokko naa barreessite. An maalin godheen jeen magaalaa dhufanii namni maana laalaa wayi ta'an ta'u bar. Magaalaa gabbaatee namni maana laalaa yoo ta'e qaama hojjechuu qaba. Egaa anama warra isii waraabe maal jeellu laree fi magaalaa rabbaatee fi fuula bantee maal godha. Sani waan ta'eef atilleen osoo allaattiin akka jirtu beeytu maaliif viidiyoo laayivii isa dhokattee seenta. والله ما كده جسدين كجيبو والله خيرهم لك جسد عبرين قداتي ورما ورا بقنا بولتينا دورك والله لازم قربا ولن دريد نباسن والله لازم مقارب ودنا باسن وري ورا بكون بديمه قبل صبر انو جچو انو ام غزي اسرا هاسي قربا يديمن تلتكش فما قدشني هو والله warri waa waraabu wallahi bar Djibouti nama baxaabbaxanii takka ja lammaffaa family wallalchiistanii anamma guyyaan asirraa waa haasee rafe sheerii miti jechuu family tiyya biraa warra kiyya biraa bar gizee isaan hirriibaa kaan arkan viidiyoo tiyya san rabbii maal isaan godha anamma osoo maallaqa guddaa dooraa kuma kudan kafale jechu akka namni waa waraabne mana kiyya kana godhiyoon aan jaannin godha gizee gattu kan no akka jawun jechu gizee gattu kan no waa waraabu akka dadhaban godhuun hin danda'a wallahi osoo hin danda'e osoo maallaqa hin kafalamu sanuu amma faasa galuu olii dadhaga'u sanuu waan sin jaanni beeyta hireena dhorkaneeti dullatti jaanina bara barreessa rabbiin akka kanuma jaalatanii والله جرى كنا قافة قيامان من قافة إسنين كودوف والله لازم هيرت يميك ورا بكون قبادة أبته نميك أول دور كني ومالي ورا بمجرد أما كنا جزء أسر رابوتو جتشا كنا فيسبوك الرتيف تيك توك الرجيس أنا مو سجلوا متي ينجيب بجزين ديبي رجيفر أسكرول جزين والله إنه ركوب فاز سجلوا دي جزيرة ديبي نجاهم awaan gaarii saasee waan badaa saasee sagaleetii irra deebi'ee dhaggeeffachuun jaaladhu. Ana akkasuma wallahi amma viidiyoon takka qalbii godhe takka faa ciisee qalbii godhe takka faa kun waraabanii mee hangiseen dhalee ilmooti yakkamta mee giseen dhalee inshaallah fuulduree qaatti nafu gaa rabbi jee numana yeruma kamiidiyaan beene laalee mana yeruma giseen yeruma isa ilmooti tummaan laan jetti mee masan faa kamii namni waraaban qalladeeni. Mama waan balleessan amma gaafa yerumte viidiyoo hedduu waan ol guuramti jettee adduun jira ol guuram baay'isawee inni maali akkamitti akka kaayana dhibaa baraan gaalaarii keessa kaaniinsa gaafa namni tokko heerume gaduma baasan eessaa akka fidan qabrii keessaa gayyaati haa ta'u eessaa gayyaa atuun beeytu baraatuun beeytu. Naa wanti miidiyaa Oromoo kam sadarraa taana qoy isin bina jibbu kan fidanni beeytaa gaafa heerumte kulle gaafa heerumte kan fidanni beeytaa amantii isinii dhiiseen jira
خيتي بيسوس جتة ها من تيجي جيرة ده تسريته والله نيفدن سامباك أجايب بدن أنا بدين كيسو ذاك بدن لا نبيعها والله سام بدن أنجا مرات تمتي بيك عن شاطرة يبدو توداتي ستني مكان كنقول والله أنا هيروم نم تقطيني مون هيجتتين هيروم هيجتتين جراد هيجتتين غرا غردا هيجتتين دادا نم تك نغرسي سو كاستين غردا مراتو دا والله نغر سورا غدي لكس مال سوداد دي بيت ماكيان انا في خمال مراتا سوال مغون هيدني سوداد دغزي نيرومي والله لازم سنين ليغاسي بازن خيسا والله سوال هيدني سوداد دراما غزي نيرومي والله تكاي سورا جار سخياتي في خنان غزي غلكسي سموغتين ودان والله نبي وان ناتاو سنما سوداد جوجر قلبي ديرا جبسن سوداد سنين مسكين دي وان تكم بيفنا ساملا نمني اتير ندسو ميديا ليوتي وان دوان لتو ميديا رتوان اركيتو اف كابا دبتسو انا سرجرو بيج ديل متي يو باسنس عملي ثاني وان بيج مسكين ميديا بينمو سيولين غلبت امي حسرتي وصوت تاني دبران كان برباد برد بي بر جار سخيت راني بيت انا ما وطاتي انا ميديا بيقوسو تيور بريدادا اني بر هيرين ديتو نم دبلا جوغا فرتا ميشاني شانتا ما فانا رفا بر كوندي دانا ما يبي كان كتكان كرين كان كم غرين ناس ردا ندو يو نما ميديا بينتي يادي اونلاين فيري هاي مالتو بي ميديا رتي غلبتني جرن يادي سبب كيدي غلبت امي جمتان مجان تكام ميديا والله انقرتي سفولا صح اتشي غير قلت انت جاز غير قال لي غا صوره هيرو ميكا ستنقرتي والله انقرتي بر oromo jechuun bari obboleetii tante ta'a kutaa godhan fa'aa baratu jirtu waa'ee miidiyaan beena barnoota malee sanfaa sababa keetii galabbatan bar haadha tantee miskiintitti waa'ee miidiyaa irraan beene fa'aa sababa keetii garagalchanii bar inkwaan jaarsa miti. wallahi garuu ati fayidaa goyyaa suuraa warra keessa daas gubbaan qabdan illee hin qabu annam takka ijoolleen haboo ta'uuf ijoolleen adaadaa ta'uuf warra keenya suuraa takka as gubbaaseen beekan suuraa warra keenya. Ani ture bar wayin arra fayyadama miidiyaa ture bar takka suuraa haadhatiyyaa abbaa keessan ulaal ummata qaqashti kana jechuun warri kiyya obboleetiin kiyyatan faalaal wallaahi indeet እንደምታምር guyyaa takka obboleeyyan kiyya miidiyaa kanarra poost godheen beeku poost obboleetiin kiyya tiktookiin fayyadamti kun fooloo mee qabdi fooloo kuma takka moo kuma shan amma kuma shan ta'ee fissa footoo poostetti nama 100 qabu nama 50 qabaatu laayikii godhaaf. Sida obboleetii sitii beekan akkasii miti beek walis cafaqanii. No so obboleetii maakitii beekanii guyyaa tokko osoo duutu godheef akkuma kiyyatti isinillee nama hedduu feemasa kuni feemastii maal taateeti inkwaan obboleetii miti nama meeqaan fammasii miidiyaa kanarratti fammastii ani immoo feemasa akka taatuun barbaadu si gadee ani na arrabsuurra hoyyee isii arrabsuurra. Dhugaati qaama godhatte arraba waan taateef sumaaf ga'a. Saniif miidiyaa irratti firaa fi obboleeyyan poost godhuun bar laal garuu uummanni amaaraa kun jechuudha. Amma fakkeenyaaf jiijii kiyyaa fudhadhu nama biraa fagoo deemu dhiisne jiijii yoo fudhanne jiijii nama gisee uummata nafxanyaa kana waliin wallaltu ijoollee isii ilmoo isii fi abbaa manaa abbaa jaarsa ilmoo isii fidanii galabbaxanii beekan ilmoon isiis miidiyaa fayyadamte garuu sababa haadhaa ilmoo galabbaxanii beekan oromoodha ka ilmoo isii irraa arrabse. Kono yon kijibdan jaa isinu gaaf tokko lijee maannan sadbobbin yaa qabu wanta naachuu saddabaachuu jette ijoollee oromoo ilmoo isii irraa arrabse jechuudha. Osoo jarri sun takkaa ilmoo isii galabbaxee hin beekin. Ijoolleen teenya bar ijoolleen teenya akka taate fooloo qofa laalti bar sii galte ijoolleen amaaraa akkasii miti ilaalcha siyaasaa qabanii ilaalcha siyaasaatiin wal dhaban malee yoo jibbanillee ilmoon tuqaan xabeerra teenya bari. View qofa laalan view sun hagam takkaan nama hagam takkaan daala gisee je haadha fi abbaan beekan gad deebisanii arrabsan maaliif akkasii beektaa uummata gartee badaa tokko uummata badaa tokko warra miidiyaa kana warra amma dhufa qaboodaa qofaan uummata badaa tokko kan argan
ummata rabbii sodaanne fi abbaa nama arrabsu. Yaa eenyu arrabsu turan illee haadha maatii tijaanii raggaatu roobaa ni beektaa misila qabsootuu raggaatu roobaa. Raggaatuuni gaafa as jirtu kaayirootti Kanadaa deemti alaabaa uffattee ankeeppii tokko uffadhe akka jala seenee footoo hojjikee Facebook irratti poost godhee harmee raggaatu roobaa namni hundinuu harmee jaan harmee baga nagaan deemti nama fuudhanii jechuu warri silaa qabsoon beene warri sabboonummaa Oromoo waan taateen beene namni gaa Oromoo ta'ee takiin immoo waa'ee Oromummaa irratti boonu namni raggaatu roobaan beene jiru haadha maakii tijaanii raggaatu roobaa kabajamtuu fuudhanii qaxaqaxanii garagalchanii arrabaan dhukkeerraa kaasan anjiin rabbiirraa maqaa isii wallaalte qabdi isii mee namni wallaalanii jira rabbis daadhu haadha maakii jaanii isii nama guddaa jala dhaabbadhee footoo kee poost godhu sodaadhee bar namni sababa kiyyaa arrabsama anjii andi wanta waan na godhan ni beektaa maakishaa miila tokko kala na dhukkubbii beekte miila na eete miila san waraabee galakkisera ana doyna wala de jeme doy wara miidiyaa maaltu naan gam sammuun qabu na dhaaf baaqiyan doyna goda jeemaan hin qabu nin dogoggore galakkise gisan galakkisu dabbala kamna godhe asma fuudhee miila kiyya asarkisee shoot irraa godhatee jukku mantasee kun dabbaa kullatu duqulaan argaa qabu miila kiyya qeeyite akkasina Oromoo waan ambar saayiboota kiyya kabiyyaa gaafa sargii qabaatan gaafa kongiraa manam jechuu barbaadeen buro takiin obboleetii jee poostuun godhu baran sabboontu Oromoo jeen poostu godha buro jennaan obboleessa maakii tijaanii miskiinticha nama hambee ollaa kiyya qaxaqaxanii hannaman buro jee poostu godhuun qabu alhamdulillah la kulli aldanti garu warri miidiyaa fi masoonni kun لا وانت لا خلوا جباتا والله انا ما الرب سورة نمني إفو ما خي أنا ما الرب سورة نمني سبب خياتي نما وعي ميدان بيني الرب سورة على سيغلي دوغا اي تاكسي تخا لا كان ترلبو بيزي جرتان اتفاقات إذا لقى لفاقو ديو لما تبرونا جديد جن والله لقاقي يا ور كان دوراني ميچيو تي تك ينغر ميچو تك شو بريتو تك اكو موبليني دنا وبليتي تي جيتين بوست غدي اچمر فودني ميچيو تكو غومبيساني غزي غومبيسان دقيتين سوراسن وبليتي تجتو راجيجيره چمقا obboleetii maakii jaanii dhukkeerraa kasanii miiciyyoo waggaa shanii bar gana la ilaha illallah muhammad rasulullah dhukkeerraa kasanii wallahi miiciyyoo Ameerikaa jirti haatiinis ilmoon Ameerikaa jirti haati rifattee abbaan rifatan namni gizee arrabsu maaltu maaltee jee jechuun arrifadhee maali jennaan namni isin arrabsu irra caala jechuun nama waan beekne tokko yoo arrabsite namni sun immoo akka waan guddaa fudhata isin galee arraba kan akka keenyaa kanatti hin baranne waan ta'eef big deal godhee fudhata namni keenya. Amma nuti qaama nuutee jira arrabni akka mataa kiyyaatti jaakeettaa naatee jira jaakeetta qabbana ofirraa dhorkan maaliif jennaan ani akka maakiitti naman aaruu qabuuf qofan aaraaf namni qoy nama miira hin qabneef ni aaraa qoy hin aaruu bara. nama miira qabduuf hin aartas hin miidhamtas nama miira hin qabneef nama hin beekneef akkamiin miidhamta qoy akkamiin aartee aartus hin miidhamtus bar si dabbara malee gizee namni gizee dhibbata kan maqaa kan keessi yaamu waan ofirra duuteefaa sitti fakkaatee dubbatta malee wallahi namni ati hin beekne si miidhuus hin danda'u si balleessuus hin danda'u si aartus hin danda'u namni si beekne tokko nama si beeku si miidhuus danda'a si balleessuus danda'a ka fagoo osoo hin ta'in ka dhiyoo ofirraa eegaa. Hai orang warra miidiyaa teenye fayyada warra namni dhibbi torba taa'ee ilaalu caala warra koomantii miidiyaa fayyadamaa jira bar isini ka nama arrabsu isini ka girri godhu isini ka viidiyoo waraabee bixibixii nama kaasu nuti miidiyaan fayyadamneettani isini nuti yoon fayyadamaa jirra isintu nu caala fayyadamu jira
warra feemasii ta'e caala bar warra feemasii hin ta'initu girgirri dhaabaa jira miidiyaa kanarra. Nuti miidiyaan fayyadamnuti warra miidiyaati miti jette viidiyoo nama waraabdee bixibixii koomantiin kan kee asii misaayila Suuditti erga asii Itoophiyaa teessee Kaayirootti waan rabsa fayyadamaa hin jiru jetta. Maaki salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirta? Nagaa. Baga onna seensifte kaa carraa si wajjin dubbachuu baga argadheerra. Ayyee lubbuu rakkoon qabu. Baga jiraatte qaalii ta'e shugguxii Oromoo dhugaa rabbi. Yoo jiraadhu. Ayyee micoota nani beektaa? Maaki ooloti? Asirra kaayitan footoo. Hin beeku lakki. Mee fooloo dhagoosisi maaki? Laa ilaalama. Doftoota teetan. Laa ilaalama mundi rasuul. Amma moosaa kanaan fooloo amma ganama kanaan moo? Riskii ganamaatii maa? Hai, kadhaan gisee gama halkanaatti tolti qottu gisee saasa wal nun kadhannaa. Ganama kanaan maal kadhannaa? Sadaqaa dhiise kadhachuun jettu kunoo. Kadhachuu dhiisee hin jiraayee. Tolaayyee bareeddooti rakkoo miti dhugaa nu jiraadhu ammallee akkanumatti nu gorsii nurraa nu jajjabeessii namni jabaan nu qabnu kaa sihi nu jajjabeessi dhugaa rabbi qabsollee hin dhiisin. Qabsoon hin jirtu baramma. Maali qabsoon reefi itti jirra maal jechuun? Maalitti qabsawaa jirtan amma? Oromoo fika. Eenyu waliin qabsawaa jirtan? Walumaan qabsaa jirra ka. Jechuun eenyu waliin? Eenyu waliini? Abaa'oo waliin. Jijjiirama amma qabsoon ta maallaqaa ta'uu qabdi. Namni Oromoon hundinuu maallaqa harkachuu qaba. Oromoon hundi tujjaaroomuu qabu. Gaafa san bilisummaan ni dhufti jechuudha. Waa takka osoo hin qabaatin ulee qabanii miskiinummatti bilisummaan hin jirtu giseen amma yaadu. Hullum ሰው ሰርቶ ብር መያዝ አለበት. namni hundi dalagee maallaqa qabachuu qaba. Gaafa maallaqa qabattetti immoo bilisumta. Anamuu humna kanaan saba kiyyaaf waa dubbachuu hin danda'u maaki? Akkas hin jenne. Amma jireenya keenya irra qabsaa'uu qabnaa. Jireenya keenya irra qabsoofne booda qabsoo sabatti deebinaa jechuu barbaadeeti. Okay. Sirriidha garuu gaafiin kenkee dhuma nuti enne jireenya jijjiirra jennu kunoo mootummaa taatu yoo nu mana ijaarree Finfinneetti waggaa takkaa lama mana lafa bitannee mana itti ijaaranne jennu inni gaaf kaanii diigamee maal qabsoof naree bakka tanatti jireenya kam irratti qabsoof? Mootummaan akka beekutti bituu qabda mana gisee bituu kaartaadhaan bituu qabda. Black market maallaqa qarshii neexanii bifa mootummaan hin beeknetti hundumaa dhiisanii akka mootummaan beekutti bituu qabda dachi yookiin immoo bituu baatu qabda gaafa saan toletti bitatta. Kana jechuun immoo jireenya irratti qabsaa'uu qabna. Amman akkasilaa maaliif jennaani Oromoo fi Oromoo walilaa jira amma isaa kanatti. Diina biraatii miti kan nu balleessaa jiru. Mana jiisaa jiru eenyu Oromoodhaani? Kamana jiisaa jirus Oromoodha. Kammoo manni irraa diigamus Oromoodha. Wanta kanaaf eenyurra qabsooyte naa himi. Yoo nafxanyaan dhuftee rakkoon irra fidde osoo kaanee ofirraa dhorkine osoo Tigreen dhuftee nuti daangaa dabarte ofirraa dhorkine Oromoo ajjeesaa jira Oromoo balleessaa jira. Oromoo gaafa balleessu eegalee immoo Oromoon humna qabaattee Oromoo walitti onneechuu qabdu. Kanaafuu gisee walalan jidduu baateeti jireenya keetii irratti immoo qabsaa'uu invest godhuu qabda si galee. Aan akkasitti yaada amma isaa kanatti. Tole hayyee ilaalchi keellee gaariidha. Hayyee ka duraanii yaanni kiyya kana duuba deebi'ee laalaayyee. Hayyee. Galatoomne. Miskiinni haati biddeena buusaa guddiste yoo gabbee karratti du'u bareedaa miti. Sababa Oromoof Oromoo wal fixutti.
biyya birarraa namni dhufee qe'ee kan kee yoo balleesse lubbuu kan kee wareeda. Oromoo walalu jirtu tana hoo akkam goota. Kan diisu Oromoo isaan kana kijibu wallahi kijibu ni barbaachisu. Kan diisu Oromoo kan balleessu Oromoodha mana biraati miti. Kan aangoon irra jirtus Oromoodha obboleessa kiyya. Kanaafuu maal rakkatta? Maal godhu qabdi jireenya kee jijjiiruu qabda qabsaa'uu qabda maallaqa